Barasaadhaa Bulee Horaa Yuunivarsiitii irraa. Akkuma armaan dura beekamu egaa barnoota Global Trendsii fi Moral and Citizenship Education akkasumas immoo Logic and Critical Thinking chaanalii kanarratti dhiyeessaa turuun kun ni yaadatama. Haa ta'u malee haalota tokko tokkoon irraa fagaadhee ture har'a garuu kunoo deebi'uu kooti. Egaa har'a barnoota Loogikii fi Critical Thinking boqonnaa 2 yaadrimee loojikii yaadrimee ijoo loojikii jedhu irratti ilaalla jechuudha. Egaa chaanalii kanaaf warri haaraa taatanii laayik gochuun sabiskiraayib gochuudhaan akka ilaaluu jalqabdan viidiyoo kana kabajaan isin gaafadha. Warri dursitanii immoo sabiskiraayibarii taatanii jirtan viidiyoo kana ilaaluu akka eegaltan laayik gochuudhaan sheer gochuun koomentii gochuudhaan akka isin ilaaluu jalqabdan kabajaan isin gaafadha. Akkasumas immoo egaa Sanyii Akaadaamii sooshaal miidiyaa liinkoota pilaatfoormota sooshaal miidiyaa asirra jiran kanaan fayyadamtanii akses gochuu ni dandeessu. Kallattiidhumaan gara barnoota guyyaa har'aattan deema jechuudha. Akkuman armaan duratti dubbadhee ture har'a wanti nuti ilaallu yaadrimee ijoo loojikii falmii piriimisisii fi akkasumas immoo konkuluuzhin isaan jedhaman kan irratti ilaalla. Haa ta'uutii egaa wantoota xiyyeeffannoon itti kennamuu qaban muraasa irratti xiyyeeffannoo kennee odeessaa. Isinis immoo akka kabajaan hordoftan isin gaafadha. Egaa jalqaba irratti barnoonni kamiyyuu beekumsi kamiyyuu hiikaa irraa ka'a waan ta'eef amma egaa hiikaa loojikii irraa kaana. Loojik jechuun kun maal jechuudha isa jedhu irraa kaana. Kanaafuu kallattii lamaan hiika kana ilaalla. Inni tokko etymological definitionidha. Inni kan biraan immoo literal definition waan ta'eef akkaataa kanaan akka isin xiyyeeffannoo keessa galchitan isin qaabsisa. Egaa logic jechi jedhu kuni jecha Giriik irraa kan dhufe yoo ta'u, jechi Giriik sun immoo logos jecha jedhamurraati. Logos jechuun egaa sentence hima, discourse haasaa, reason sababaan yaaduu, dhugaa akkasumas immoo rule seera adeemsa ittiin bulmaataati jedhanii lafa kaa'anii literally gara modern usage isaatti yoo dhufnu immoo logic jechuun egaa saayinsii falmiin tokko ittiin madaalamu yookaan gamaggamamu akkasumas immoo sababaan yaaduun gadi fageenyaan yaaduun reasoning gaariin kan ittiin madaalamu ta'uusaa lafa kaa'a. Egaa gama biraatiin immoo loojik jechuun tooftaa fi qajeelfama correct reasoning yaada sirrii yaada qajeelaa ta'ee ittiin qorannuudha jedhaniitu lafa kaa'u. Gama biraatiin egaa loojikii kana meeshaa yookaan tooftaa filosooferoonni itti fayyadamanii qorannoo isaanii gaggeessaa turan akka ta'e lafa kaa'a. Kanaaf loojikiin egaa tokko meetodii akkasumas immoo qajeelfama yaada gadi fagaataa ta'e qajeelaa ta'e yaada sababaan deeggarame yaaduuti. Gama biraan immoo saayinsii falmii fi yaada gaarii ittiin madaalluudha. Akkasumas immoo tuul meeshaa akkasumas instrumentii filosooferoonni qorannoof qo'annoo isaanii keessatti fayyadamanii qorataa turan akka ta'e lafa kaa'a jechuudha. Erga egaa hiikaa loojikii kana jennee immoo faayidaan loojikii barachuu kun maali? Faayidaan isaa maali? Faayidaa maalii nuu kennaa isa jedhu kana ilaaluun dirqama jechuudha. Tokko dandeettii uumamaa keenya naachuraal abiliitii ittiin yaadnu akkasumas immoo riizin goonuu fi argiyuu goonuu kana akka nuti rifaayin goonu akka nuti qulqulleessinee correct goonu akka nuti sirreeffannuuf nu gargaara. Gama biraatiin immoo dandeettii falmiiwwan dhugaa ta'anii fi akkasumas immoo falasiirra dogoggorarraa bilisa ta'an construct gochuudhaaf akkasumas immoo kan namoonni biraan fayyadamanii falmii yeroo dhiyeessan yeroo
argumentii gaggeessan kana kan isaanis akka madaalluuf dandeettii sana nu kenna jechuudha. Gama biraan maal jechuudha? Gama biraan immoo ofii keenyaaf akka falminu dhugaa irratti sababa sirrii irratti quubsaa ta'e irra dhaabbannee rakkoo nutti dhufu mormii nurratti ka'u sobaan karaa sirrii hin taaneen wanta nurratti dalagamu sana akka nuti defend of goonuuf nu gargaara. Attituudota ilaalchota dogoggoraa dimokiraatik soosaayitii keessatti faayidaa hin qabaanne isaan kanarraa of eeguudhaaf falminee lakki wanti kun sirrii miti nan laallatu jennee waan sobaa fi karaa sirrii hin taaneen nurratti qindaa'e irraa defend akka nuti goonuuf nu gargaara jechuudha. Inni biraan falmii sirrii fi sirrii hin taane falmii gaarii fi gadhee adda akka baafnuuf nu gargaara jechuudha. Loojikii barachuun kan biraan immoo dogoggora loojikaal errors reasoningii keessatti yaaduu keessatti loojikaal erroroota jiran dogoggoroota jiran kana hubachuu fi akkasumas immoo adda baasuudhaaf nu gargaara loojikii barachuun jechuudha. Kanaaf faayidaan isaa kana. Hiikaa loojikii ilaalleerra faayidaan loojikii barachuu maalis jedhus ilaalleerra amma immoo falmii maali? Argumentiin maali isa jedhu kana ilaalla. Sababiin isaa argumentiin loojikaalii organized yoo ta'e malee wanta arginu goonu sanaaf sababa dhiyeessinee ittiin arginu goonu sana adrees gochuu hin dandeenyu. Kanaaf argumentiin maali? Egaa argumentii jechuun garee himootaa of keessatti pirimiisiisota yookaan evidensii jechoota himoota dhiyeessan jechuudha. Konkluuzinii gudunfaa yaada sanaa deeggaran kan of keessatti qabanii qabudha jechuudha. Kana jechuun immoo jalqabarratti argumentiin garee jechootarraa kan ijaaramudha. Kanaafuu garee jechootarraa kan ijaarame argumentiin kuni argumentii ta'uudhaaf waan lama fi isaa ol of keessatti qabachuu qaba. Kana jechuun himoota lamaa fi isaa ol at least of keessatti qabaachuu qaba jechuudha. Statement jechuun immoo maali? Declarative sentence waan tokko declare kan godhu waan tokko kan ergaa dabarsu jechuudha. Inni kun immoo dhugaa ta'uu danda'a, soba ta'uu danda'a, truth valuun isaa jechuudha. Fakkeenyaaf Dr. Abiy Ahmed Prime Ministerii Itoophiyaa ammaatii jedha. Kun dhugaadha jechuudha jechi kun. Maqaleen the capital city of Tigray regionidha jedha dhugaadha wanti kun. Garuu immoo caarratti yoo dhuftanii ilaaltanii Itoophiyaan Jarmaniin koloneeffatamtee turtee jedha. Soba. Garuu maalidha? Statementidha, himadha jechuudha. Kanaaf argumentiin isaan kanarraa ijaaramaa gareewwan jechootarraa ijaaramaa jechuudha. Yeroo baay'ee namoonni statementii fi propositionii wal jala dabarsanii dabareedhaan fayyadamu. Keessumaa loojishiyaanonni waan kana dabareen itti fayyadamanii. Kana jechuun bakka statementii propositionii jedhanii propositionii immoo statementii jedhanii yeroo isaan itti fayyadaman argina. Haa ta'uutii garuu proposition jechuun meaning hiikaa yookaan informationii statementiin sun of keessatti qabatee jiru jechuudha. Asirratti hubachuun baay'ee murteessaadha. Kanaafuu ergaan hima sana keessatti, sentensii sana keessatti, statementii sana keessatti kaa'amee jiru sun proposition jedhama jechuudha. Egaa statementii irraa ijaarama jennee irraa argumentiin garuu immoo non statement warra ta'an jiru, yaadonni non statement ta'an jiru. Argumentii ittiin construct gochuudhaaf kan nuti fayyadamuu hin qabne jechuudha. Fakkeenyaaf question interrogative form. Would you close the window? Argumentiidhaaf hin fayyadamnu. Let us study together proposal dha kun argumentiidhaaf fayyadamuu hin dandeenyu. Write on exclamation dha kun. I suggest you read philosophy. Text suggestion dha kun. Give your ID card now. Command isaan kana fayyadamne argumentii ijaaruun ni ulfaata. Kanaafuu we cannot use it because they are not statement authority. So statement on phrase on almaan olitti amma nuti kaafne kun truth ta'uu hin danda'anii
sobas ta'uu hin danda'an jechuudha. Truth value hin qaban. So they are not statements, so we cannot use them to form an argument. Second, statement inni jennu kun egaa warri argumentii construct gochuudhaaf itti fayyadamnu kun bakka lamatti qoodamanii inni tokko premises jedhama, inni biraa immoo conclusion jedhama jechuudha. Statementoonni argumentii nuti ittiin construct goonu kun premises fi conclusion itti qoodamanii jechuudha. Kanaafuu argumentiin tokko at least two premises fi one conclusion qabaachuu qaba jedhee lafa qaba. Premises jechuun egaa hima claim conclusionii draw gochuu deemu sana construct gochuu deemu sana deeggaree akka conclusionii sun fudhatamu kan godhudha jechuudha. Or gama biraatiin premises jechuun egaa statementii ragaa evidence dhiyeessee conclusionii sanarra akka nuti goonuu geenyuuf nu gargaarudha jechuudha. Gama biraatiin immoo conclusioniin immoo statementii yookaan hima premises irraa ragaa dhiyaate evidence dhiyaate sana fudhatee kan hundaa'u yookaan kan nuti ijaarudha jechuudha. Kanaafuu premisiin conclusionii deeggara, conclusioniin immoo premisisiidhaan deeggarama yookaan premises irratti hundaa'a jechuudhaan xumuruu dandeenya. Fakkeenya fudhachuu dandeenya. All Ethiopians are Africans. Itoophiyaanonni hundumtuu Afrikaanotadha. Kun premises tokko Tolaa is Ethiopian, Tolaan immoo Itoophiyaawidha jedha yookaan lammummaan isaa Itoophiyaadha. Premises lammaffaadha. Kanaafuu jedha gaazexaan therefore kun amma conclusion indicator'idha. Tolaan Afrikaadha. Lammii Afrikaati jedha conclusion isa kana jechuudha. Kanaaf amma isaan kun lamman conclusionii kana deeggaranii conclusioniin kun immoo isaan kana laman irratti hundaa'a jechuudha. Inni lammaffaa some Africans are black. Afrikaan nonni muraasni isaanii gurraacha. Zalaalam Afrikaadha. Kanaafuu Zalaalam gurraacha jedha. Akkasumas haaluma armaan olitti ibseenii kun amma premisisoota isaan kun lamanii inni kun immoo conclusioniidha jechuudha. Argumentiin akkaataa kanaan foormi ta'uu qaba isa jedhu. Egaa akkuma amma ibsetti yaadichuma cimsuudhaaf inni kuni the first two statement provide evidence to the conclusion. Statementoonni armaan olitti ilaalle suni conclusioniidhaaf evidence kennanii which is the third statement. Conclusioniin immoo gaa statementii sadaffaa sana ta'uusaa we can understand here. So you should understand statements that are in the premises provide evidence to the conclusion, and the conclusion depends on the premises to be constructed. Kanaafuu akkaataa kanaan hubachuun baay'ee murteessaadha. Kanaaf the conclusion is indicated by the words therefore. Kanaafuu indicatorii qaba waan ta'eef wordin therefore jettu suni wanti ta'e dura dubbatame akka jiru ibsitii jechuudha. There is evidence that has been stated before conclusion. So that is what we should understand. Gama biraatiin there are good and bad arguments. Argumentiin gaarii ta'ee fi badaa ta'e ga'ee ta'ee jira jechuudha. Good argument inni jennu an argument which is it is premises to really support a conclusion. Argumentii gaariin inni jennu suni premisisiinsaa himni ragaa dhiyeessu suni sirriidhaan dhugaadhaan yoo conclusionii sana support godha ta'e we can say that is good argument. Fakkeenya all Ethiopians are Africans dhugaadha. Tolaa isaan Itoophiyaan dhugaadha. Therefore Tolaa isaan African dhugaadha. Kanaafuu premisisoonni armaan olitti amma ilaalaa jirru kuni conclusionii kana sirriitti dhibbaa dhibbatti ni deeggaru jechuudha. Kanaafuu good argumentiidha jenna isa kanaan. Inni biraan bad argumentiidha. Bad argument is an argument whose premises do not support conclusion though they claim to. Bad argumentiin premisisiini ragaa waan dhiyeessu fakkaata, waan conclusionii sana deeggaru fakkaata garuu mitiidha. Fakkeenya kana fudhannaa kun. Some Africans are black. Afrikaanonni muraasni isaanii blackiidha. Zalaalam isaan African. Zalaalam lammii Afrikaadha. Therefore jedhama.
Kanaafuu Zalaalam is black. Iddoo kanatti yoo argitanii jiraattanii sam isheen jettuun kuni tokko shakkii jira. Lammata immoo Afrikaanonni gurraacha ta'an jiru, gurraacha kan hin taanes jiru waan jedhu akeeka iddoo kanatti. Kanaafuu Zalaalam warra gurraacha keessaa haa ta'u yookaan warra adii keessaa haa ta'u warra kalarii biraa qaban keessaa haa ta'u eessa akka inni bu'u hin beeknu. Garuu immoo isa kanarratti hundaa'uudhaan maal godhe Zalaalam gurraachadha. So baala argumentiidha. Waan deeggaru fakkaata garuu dhibbaa dhibbatti waan deeggaru miti. Kanaaf rakkoo qaba jechuudha. The premises asitti gama premisesiin dhiyaate kuni fail to adequately karaa gahumsa qabuun conclusion isaa deeggaru jechuudha. Premises wal kun. If they may be true, dhugaa ta'uu danda'u, kan fakkaachuu danda'u, the premises do not provide good reason to believe the conclusion is true. Kanaafuu premisesiin suni sababa gahaa sababa quubsaa nuun kennu conclusion sun dhugaa ta'uusaa jechuudha. Kanaafuu bad argumentiidha. It is form isaatiin bad argumentii ta'uusaa hubannaa jechuudha. Egaa gabaabaadhumatti irraa waa'ee loojikii basic concept of logic ilaalleerra. Loojikiin maali? Meaningiin isaa maali? What is the meaning of logic? Akkasumas immoo faayidaan loojikii barachuu maali? Achiin darbee immoo argumentiin maali isa jedhu kana ilaalleerra. Kanaaf yeroo gaarii sa'aatii gaarii akka qabaanne nan amana. Egaa wanta ammas irra deebi'ee isin qaabsisu sanyii akaadaamii subscribe gochuudhaan, like gochuudhaan, comment, share gochuudhaan akka deeggartan akkasumas immoo hiriyoota keessan biraan akka geessanii fi fayyadamoo akka taatan isin qaabsisa. Sagantaa biraan deebinee akka wal arginutti nagaan naa turaa.